Barattoonni Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa niqaaba uffachuu dhorkamanii turan barnoota isaaniitti deebi'uun himame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kanaa fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin tura. Barattoonni Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa niqaaba uffachuu dhorkamanii turan barnoota isaaniitti deebi'uun himame. Barattoonni dubartoota Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa lakkoofsaan 44 ta'an sababa uffannaa amantii isaanii niqaaba uffataniin mooraa yuunivarsiitichaa keessaa akka seenne dhorkamanii turan waliigaltee bulchiinsa yuunivarsiitichaa waliin irra gahameen gara barnoota isaaniitti deebi'uun himameera. Barattoonni kunneen torbaan tokko oliif barnoota nyaataa fi bakka jireenya yuunivarsiitichaa irraa argachuu qaban dhorkamanii gariin isaanii masjiida bulaa akka turan yommuu ta'u, kibxata amajjii 28 irraa eegalee barattoonni niqaaba isaanii waliin ganama barumsaatti akka deebi'anis waliigaltee irra gahamuun himameera. Wiixata darbee amajjii 27 bara 2025 bakka bu'oonni barattoota Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa dhimma kanarratti hooggansa yuunivarsiitichaa waliin marii geggeessuun barattoonni barnootatti akka deebi'an waliigaltee irra gahamuun ibsamee ture. Barattoota bakka bu'uun marii kanarratti kan hirmaate dura taa'aan gamtaa barattoota Musliimaa Yuunivarsiitichaa Nuuraddiin Abdallah waliigaltee kana irra gahuu mirkaneessaniiru. Nuti keessoon xumuruuf yaalii goonee turre garuu hin milkoofne. Erga manni maree waliigala dhimmoota islaamummaa ibsa baasee booda mariif akka dhiyaannu nu gaafataniiru jedhame. Marii wiixata galgala gooneenis barattoota kibxataa eegalee barnootatti akka deebi'an murtee dabarfamee jira jechuunis yaada isaa ergeera. Barattoonni gara guyyaa 10f mooraa akka hin seenne dhorkamanii akka turan kan eere Nuuraddiin amma garuu barnootatti deebi'uu qofa osoo hin taane kanneen barnootaa fi qormaata isaan darbes akka gargaaraman ni goona jechuun waadaa nuuf galaniiru jechuun yuunivarsiiticha waliin waliigaluu isaanii mirkaneessan. Barattoonni dubartoota Musliimaas kibxata ganama irraa eegalee gara barnoota isaaniitti deebi'uu mirkaneessanii manni maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa dhimma kanarratti xalayaa isa dhumaa jedhame amajjii 23 bara 2025 ministeera barnootaaf barreesseen sarbama mirga musliimonni sadarkaa barnootaa hundarra jiran sababa uffannaa isaaniitiin qofa irra gahaa jiruuf furmaata barbaanna jechuun dubbatanii turan. Xalayaa kanaan barattoota dubartoota Musliimaa Yuunivarsiitii Dillaa kanneen uffata islaamaa uffatan qofaaf mirga barnootaa heera mootummaa irraa mulqamaniif hatattamaan gara barnoota isaaniitti deebi'uun furmaata bulchiinsa dhaabbataa akka kennu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Tibbana barattoota dubartoota Musliimaa naannoo Tigraay magaalaa Aksuumitti argaman hijaaba uffatanii mooraa mana barumsaa akka hin seenne dhorkamuun dubbii ijoo ta'ee ture. Dhimmichi hanga mana murtiitti gahuun adeemsa seeraa irrattis eeggachaa akka jiru ni beekama. Itiyoophiyaan hariiroo bara dheeraa Naayijeeriyaa waliin qabdu daran cimsuuf hojjetti jedhan. Itiyoophiyaan hariiroo dheeraaf Naayijeeriyaa waliin qabdu daran cimsuuf hojjechaa kan jirtu ta'uu Naayijeeriyaatti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Obbo Naggasa Girmaamuu dubbatan. Ambaasaadar Naggasa Girmaamuu kaleessa waraqaa muudama isaanii pirezidaantii Naayijeeriyaa Boolaa Ahmad Tinubuutti kennaniiru. Ambaasaadarichi pirezidaanticha waliin marii taasisaniin hariiroo gaarii biyyoota lameenii yeroo dheeraaf ture daran cimsuuf kutannoo qabanis ibsaniiru. Keessattuu damee daldalaa investimentii aadaa aaviyeeshinii irratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjetan ta'uu eeranii gama biraatiin ambaasaadar Laggasan dhaabbata lammiilee Afrikaa boonsuu kan ta'e daandii qilleensa Itiyoophiyaa walitti dhufeenya uummataa fi uummataa keessatti gumaacha ol'aanaa taasisuu eeranii kana keessatti mootummaan Naayijeeriyaa milkaa'ina hojii daandichaaf deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boolaa Ahmad Tinubuu gama isaaniitiin biyyi isaanii dhimma Afrikaa fi dhimmoota waloo biroo irratti Itiyoophiyaa waliin walitti dhiheenyaa fi tumsaan kan hojjetu ta'uu mirkaneessan. Ambaasaadarichi turtii isaanii keessatti hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf sochii damee hundaan hojjetaniif mootummaan isaanii deeggarsa barbaachisu akka taasisu eeran. Pirezidaantichi ambaasaadarichi yeroo turtii isaanii akka ta'uuf hawwii qabaanis ambaasaadaricha ibsuun odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagameen qeeqa sochii riphxee loltoonni Koongoo bahaa keessatti taasisan ilaalchisee dhihaate morman. Pirezidaanti Pool Kaagameen Ruwaandaan walitti bu'iinsi yoo ka'eef qophii turte jechuudhaan Rippaabilik Dimokiraatawaa Koongoon bahaa magaalaa guddoo Goomaa kan riphxee loltoonni M23 jedhaman to'ataniif deeggarsa kennaa kan jedhu qeeqa fudhatama hin qabne jechuun dubbataniiru. Gareen finciltoota M23 deeggarsa loltoota Ruwaandaadhaan torbaan kana keessatti Goomaa akka socho'an yommuu ta'u yeroo ammaa kana magaalaa guddoo kan taate Kiivuu Bukaavuutti adeemaa jiran. Erga bara 2012 qabee walitti bu'iinsa jirutti aansee muddama guddaa keessa seenteerti. Ruwaandaan Koongoo gama bahaa keessatti tarkaanfii fudhattee sadarkaa addunyaatti mormiin ishee mudatee ture ni yaadatama. Fixinsa sanyii Ruwaandaa booda waggoota 30 darbaniif kallattiinis ta'ee karaa milishoota michuu ishee ta'aniin gidduu seente jechuunis ni qeeqama.
Biyyoonni hedduun Ruwaandaa kan qeeqan yommuu ta'u, Jaarmaniin marii gargaarsaaf gootu haqxee turte. Biriteen ammoo gargaarsa doolaara miiliyoona 40 kan ta'u adda kutuuf doorsisaa jiraachuunis ni beekama. Maddi hawaasa siivilii Bukaavuu keessaa kan naannoo sana waliin qunnamtii qabu akka jedhetti kamisaa darbe ganama naannoo Kalaalaa jedhamu keessatti walitti bu'iinsi cimee itti fufuu himaniiru. Waraanni Koongoo achitti mormii cimaa gaggeessaa waan jiru fakkaata. Kana maddi kan ibsu yoo ta'u, kaka'umsa dippiloomaasii yeroo dhiyootiin ministeerri dhimma alaa Faransaay kanneen isaan cinaa akka dhaabatan gargaarsa isaaniif goona jechuun dubbatanidha. Israa'el Filisteemota 100 ol mana hidhaatii gadhiisuun dhagahame. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaasitti har'a Hamaas kan namoota bute 7 yoo gadhiisu, Israa'el ammoo Filisteemota 110 mana hidhaatii gadhiifteerti. Konkolaattonni namoota Filisteen mana hidhaatii fuudhanii bahaa jiran akka Hamaasiin marfames ni dubbatama. Kanarraa ka'uun West Bank magaalaa Raamaalaa keessatti uummanni bahee gammachuu isaa simataa jira. Namoonni 110 Israa'el gadhiifte keessaa 32 hidhaan umrii guutuu kan itti murtaa'e ture. Ijoolleen waggaa 15 gadii 30 ta'anii fi kanneen har'a gadi lakkifanis kana keessa jiraachuun ibsameera. Lammiileen Israa'el har'a ganama Gaazaa keessaa gadi lakkifaman namoonni itti tuucha'anii wayita dubbachaa turanii fi gammachuu isaanii wayita agarsiisaa turanis miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa tureera. Inumaayyuu Filisteemota gadhiisuu naan tursiisa jettee dubbatteerti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu jaarsolii araaraa irraa nageenya lammiilee Israa'el harka Hamaas jiraniif wabii barbaannaa erga jedhanii booda biyyoota jaarsummaa ta'anii turan waliin dubbachuu himaniiru. Kanumaan walqabatee namoonni Israa'el butamanii waggaa tokko oliif harka Hamaas turan 7 har'a gadi lakkifamuu isaanii humni waraanaa Israa'el beeksiseera. Namoonni butamanii gadi lakkifaman 7 humna waraanaa Israa'el marfamanii gara daangaa Israa'el bakka itti waldhaansa sadarkaa duraa itti argatanitti geeffamaa jiraachuus himaniiru. Yeroo Hamaas lammiilee Israa'el gadi lakkisutti namoonni hedduun itti marsanii gammachuu isaanii kan agarsiisaa turan yommuu ta'u, darbee dhoorkamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu haala Gaazaa keessatti uumameen hedduu dheekkamuun isaanii ibsa kennanii turan. Har'a namoonni yeroo gadi lakkifaman kaan Yuunis keessatti wanti mudate qaanessaadha jechuun Hamaasiin akeekkachiisan. Jaarsoliin araaraa haalli yaaddessaan akkasii deebi'ee akka hin mudanne akkasumas nageenya namoota nu jalaa butamanii akka mirkanaa'uun gaafadha jechuunis dubbateera. Kan lammiilee keenya butaman miidhuu barbaadu dhiigatu harka isaa jira jechuun ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu ibsa isaa keessatti kaaseera. Guyyaa har'aa Gaazaa kaampii kan Yohaanus jedhamu keessatti yeroo namoonni butaman 7 fannoo diimaatti dabarfaman namoonni hedduun walitti tuucha'uudhaan namoota butaman daddarbaa fi karaa darbaa dhabanii rakkachaa osoo jiranuu viidiyoowwan suuraa Gaazaadhaa bahee mul'iseetiin jira. Balaa xiyyaaraa US'tti mudatee reeffi namoota 30 argame. Xiyyaarri Ameerikaa namoota 60 fe'ee deemaa ture helikooптara waraanaa wajjin walitti bu'uun kufee caccabee namoonni hedduun du'an. Hojjettoota yeroo balaa hanga ammaa reeffa 30 arguu isaanii himaniiru. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa 5432 jedhamu namoota 60 fe'ee deemaa ture helikooптara waraanaa waliin walitti bu'ee kufee caccabe. Helikooptarri waraanaa loltoota 3 fe'ee deemaa akka tures kan himamu yommuu ta'u, balaa xiyyaaraa kun waggaa 16 keessatti balaa guddaadhas jedhameera. Itti gaafatamaan ittisa balaa Washington DC kan ta'an Joon Daaneelii akka himanitti caccabaa xiyyaaraa sassaabuun yeroo fudhata jechuunis kaaseera. Reeffi namoota 30 hanga ammaa argamus ammayyuu barbaanni kan itti fuutaa jechuun waadaa galaniiru. Seeneetarri Ameerikaa Masriidhaaf hojjechuuf matta'aa fudhatan Boob Menendez hidhaa waggaa 11 itti murtaa'e. Seeneetarri duraanii Niiw Jeersii Boob Menendez himannaa malaammaltummaa itti dhihaateen hidhaa waggaa 11 itti murtaa'eera. Adoolessa darbe ture gareen murtii Menendez mootummaa biyya alaa deeggaruuf jecha konkolaataa Mercedes Benz dabalatee kennaa warqii fi maallaqaa fudhachuu isaatiin himannaa 16 irratti yakkamaa ta'uu isaa murteesseera. Abbaan alangaa yakkoota seeneetarrii duraanii kana raawwatan cimaa ta'uu kaasuun yoo xiqqaatee hidhaa waggaa 15tti gaafataa turuun isaanii ni dubbatama. Abukaatoon Menendez manguddoo waggaa 71 ta'ee gama isaaniitiin adabbii gabaabaan tajaajila hawaasaa waliin wal madaalu akka itti murtaa'u gaafateera. Dhimmicha kan hordofaa turan abbaan seeraa CND Staayilin osoo murticha hin dabarsin dura kana jechuu kootti dhiifamanaaf haa taasifamu yeroo ta'een booda nama siyaasaa malaammalaa ta'ee ture jechuu isaanii michuu BBC Ameerikaa kan ta'e CBS'tti himeera. Menendez murticha osoo hin simatin dura wayita mana isaatti itti murtaa'u
haasaa taasisaniin boohuun isaanii barameera. Gaazexeessitoonni mana murtichaa akka ibsanitti maatii kootiin alatti warra kaan kooti jechuun hunda dhabeera. Tokkoon guyyaa anaaf adabbiidha jechuunis dubbateera. Miseensa paartii Dimokiraatii kan turan ilmi isaanii Menendez Roob Menendezii fi intalli isaanii gaazexeessituu kan taate Alishayaa Menendez abbaa isaaniitiin duuba mana murtichaa keessa teessee turte. Kana malees namoonni dhimma aangaa duraanii kanaan wal qabateen roobii darbe irratti hirmaataniiru. Abbaan qabeenyaa riil isteetii Niiw Jeersii keessaa fi seeneetara kanaaf warqee fi mallaqa callaan kennuun himatame Fred Daibes hidhaa waggaa 7 fi $1 miiliyoona 1.75 itti murtaa'eetiin jira. Himatamaan garaa kan Menendezii fi mootummaa Masrii gidduu riqicha ta'uudhaan tajaajilaa ture jedhamuun himatame Waa'eel Haanaa kan jedhamu lammii Masrii fi Ameerikaa kan qabuu fi nama daldalaa ta'e waan ta'eef hidhaa waggaa 8 fi adabbii $1 miiliyoona 1.25 itti murtaa'eera. Menendez irra deddeebiidhaan gochicha kan hin raawwanne jechuun haaluudhaan alattis murtee irratti dabarfame irratti oliyyannoo dhiheeffachuun karoorfachuu isaatu dhagahame. Seeneetarri koree qunnamtii alaa dursaa turanis baatii hagayyaa darbe keessa mana mariitti gadhiisanii akka turan ni yaadatama. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf isiniif qopheessine kanuma oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagahan.